Latiiko. Sa'aatiin mana barumsaa nutti darbaa jira ammoo na raftama. Obboleessi kee maaliif nama hin dubbisu? Jaalallee akka lubbuu kootti jaalladha. Bifaanis ta'e dandeettiin waan hundumaan jaalallee isaanii kan caalu jaalallee qabu. Nam bade. Ati akkuma soo giddaa mi'ooftu taate jechuudha. Amanatu seeraan barumsa keessan birattan isiniif fayyu. Anu sodaa tokkoon isinitti madeen. Akka naabbadhee uummata keessan deemee na godhe. Maaloo dhugaaruma isaa dubbatanii lafa namatti dheemuu bulan. Gara fakkaattee na nyaata. Hawwii. Amma maal na gargaara naan jettanii? Dalasa. Hawwii dubartoota kanarraa adda kutuu qabda. Qarambulleedhaan daldalu jedhamanii amatamu. Qarambullee beektaati. Yoo na amanuu baatte waardiyyaa gaafadhu. Anaan bakka si habuusu galis. Waaqayyo gooftaan maccaa guyyaa tokko ija keessa waliin sin agarsiisa. Isa kabinan immoo ati dhibbarroof keessa. Maaltu beeka yookaan teedii yookaan tokko tuumuu abdiitti walitti ta'a qaba. Wadeena ishee na ilishanyis. Seenaadhuma keessa dabarreen yaadachiiste.